oduu ammi manneen murtii Maqalee yaaddoo nageenyarraa kan ka'e hojii dhaabuu himan. Eegumsa akka hin qabne heeruudhaan yaaddoo nageenyaa jechuudha naannoo keessa jiru hojii dhaabuun dhagahameeti jira. Eegumsi akka godhamuufis mootummaa gaafachaati jiran. Kanatti aansuudhaan Dooktar Abiyyiin daawwii bashannanaaf gara Hawaa imaluufi jedhame. Dhiyeenya kana gara Hawaa ni imalaa jechuudhaan dubbataa jiran. Gara Hawaa imalanii Hawaa daawwachuudhaaf maallaqa meeqa nama barbaachisaa jechuudhaan warroonni Hawaa daawwatan yeroo tilmaaman namni tokko gara Hawaa ol ba'ee bashannana daawwitiif Hawaa daawwachuuf birrii biliyoona 7 ta'uudhaa seeranii kun ammoo dheekkumsa baay'ee hawaasa miidiyaa biratti kaasee jira. Osoo uummanni isaa jechuudha beelaan dheebuun bishaaniin jechuudha rakkachaa jiranii inni bashannanaaf ammaas karaa dachiin geessee fi gara samiitti qilleensa irratti ol imaluuf jechuudhaan akka gaariitti miidiyaan gubbaratti jechuudha dheekkumsi kaa jira jechuu wal mormiinis itti fufaa jira. Kanatti aansuudhaan baankiin daldala Itiyoo rakkoo manneen jireenya hojjettoota mootummaa hiikuuf faayinaansii birrii biliyoona 120 akka baasu beeksiseeti jira. Kun ammoo hojjettoota mootummaa magaalaa Finfinnee keessatti argaman namoota 40,000 takkaa oli jechuudha akka mana jireenya argatan ni taasisaa jechuudhaan heeraniiti jiran. Hojiin akkanaatuun baay'ee gaariidha. Warroottan hojii gaggaarii yeroo hojjetanis ni dinqisiifatan ammoo yeroo hojii badaa hojjetan dura dhaabbatan akkanaatu gaariidha. Kun baay'ee gaarii odoo magaalaa Finfinnee qofa hin taane magaalotuma hunda keessattuu jechuudha akkanatti faayinaansiin akkanaatuun hojjetamtee jechuudha. Hojjettoota mootummaa dooktarootaas ta'ee barsiisotaas ta'ee hundumaaf jechuudha manneen jireenyaa keessattuu barsiisonni wanni isaan gaafachaa jiran mana barnootaati. Mindaa isaanii xiqqaa dubbachaa hin jiranii. Kanaaf ammoo akkanatti faayinaansii kana tana kaasuudhaan baankileen biyyattii mootummaatis ta'ee tan hundinuu jechuudha waliin hojjechuudhaan haala kanarratti hundootti hawaasaaf jechuudha manneen jireenyaa kan nuudha qabdii yaanii akka argatan taasisuudha qabdii asumaan dhaamsa keenya dabarsina. Baay'ee gaariidha hojiin akkana. Kanatti aansuudhaan qabsoo amma Jawaar taasisaa jiru wal qabatee hawaasni Harargee maaliif bara kana jechuudha Jawaarii wajjin akka duraanitti dhaabbachaa hin jirre jechuudhaan hawaasummaan Harargee wal keessa garagalee wal qeequu eegaleetti jira. Qabsaawaa jechuudha miidiyaa duraanii jabaa namni jechuudha Oromoon qabdu falmataa Ibrootii fi akkasuma Caffee Raamisii wal qabatee yeroo baay'ee gaafa dura Jawaarii wajjin dhaabbachaa turanii amma immoo jechuudha duraanuu beekumtiif wanta taane jechuudhaan namoonni baay'een duula irratti banaa jira. Harargeen guutumatti amma akka duraanii jirtu jechuudhaan hawaasummaan Harargee wal afaan garagalee kan miidiyaa kun akka gaariitti wal jechuudha qeeqaa jira. Kanarratti immoo akkami wanni nuti beekuu qabnu gaafsanitti jechuudha Harargee fi Jimmaa Arsii Baalee waan Wallaggaa osoo hin jenne Oromoon guutuun tokkummaadhaan qabsooytee jechuudha wayyaanee kuffifte. Ammaan tan ammoo warroonni nuti rakkoo diinagdee qabnaa diinagdee teenya kufuudha qabnaa jee diinagdee lagorees diinagdee isaanii haa oofatu ha qabsoo gala deemu jirus qabsoo isaa haa oofu. Kanaafuu jechuudha kuwaa walitti isin buusus hin qabu uummanni keenya paartii jechuudha akka addunyaatti jechuudha namuu paartii fedhe jechuudha deeggaruuf mirga guutuu qaba wal qeequu dhiisaadha. Siyaasaa baradhaa uummanni siyaasaan dammaqee gartee miti yeroo hunda rakkoodhaaf hin saaxilamu ammaasis gara intaanetti jechuudha hin kufochu akka bishaan jechuudha gabatee irra facaasanitti karayyuun faca'u. Kanaaf akkaatuma biyyattiitiif akkaatuma addunyaatiif fi siyaasaa addunyaattis baradhaa. Siyaasaan tun dhaabbata hin qabdu jechuudha kan Jawaar Mahammadii fi Taayyee walitti obboloomsee walitti tokko godhee waliin daandii tokkorra qajeelche Jawaarii fi Abiyyiidhaas amma hanga yerootiif diina yeroo walitti malee walitti aaran malee obboleeyyanii daandii tokkorratti walitti deebisuu danda'a jechuudha rabbiin. Kanaaf tokko isaan haa godhu isaan hundaa'u waan kana sirriitti waddaadha isin jenna. Nuti yeroo kana jennu qaama tokko deeggarreeti miti paartiin jechuudha kamuu qabiyyee bulchitus haa ta'u kaanis haa ta'u nuti Oromoo yakka laala Oromoon miidhamuu dhabuudha sabaa sablammii biyyattiitti illee kabajamuus rakkoo miti isin galee kana akkasitti waddaa isin jenna. Tapha siyaasaatis addaan baraa namni keenya baay'een ammaan tana dammaqaa jira jechuudha. Oromummaan guututti hedduu jechuudha akka duraan hin jirtu. Oduun biyya keessaa qaban kana fakkaata hara oduu biyya alatti isin dabarsina. Mootummaan Ameerikaa Tiraamp ammaas taarifa paarsantaa jechuudha 50 irraa hanga 25 jechuudha. Mootummoota Awurooppaa biyyoota Awurooppaa kanarra jechuudha meeshaa isaanii kan daldalarra akka kaa'u deemu heeramaati jira. Ammas dhaadannoo irratti argamaa jechuudha irraan kaa'ee jechuudhaan Tiraamp ilaal akkanumaa fi akkanaa yeroo jechuudha daawwiif karaa fedhe deemee yeroo sanatti taarifa gadiin buusa yeroo ta'an ol kaasa
siyaasaan Tiraampiif illee galtee jirti jechuudha. Siyaasaa itti waasaamatan. Akkasuma kanatti aansuudhaan jechuudha. Tiraambii yeroo jechuudha biyyoota jiddugalaa jechuudha daawwatanitti akka gaariitti Israa'elii fi isaan waliin mufannaadha agarsiisaa jechuudha. Gara Israa'elis ni malee biyyoota akka Suudi Arabiyaa, Qaxarii fi kanneenis daawwatee gaa badhaasaas waan walitti qabatee Suudirraa maallaqa argatee fi Qaxarirraa xayyaara argatee fi Dubaay irraas waan butatee gara Waat Haawusitti yookaan mana adiitti deebi'ee jechuudha. Amma taarifaas akka warra Awurooppaa kanarra kaa'u deemu dhaadataa jira. Kanatti aansuudhaan guyyaa har'aan tanaa Israa'el haleellaa jechuudha Gaazaa irratti raawwatteen hospitaalatti jechuudha hojjettoota hospitaalaa namoota 9 bakka takkatti fixxe. Dhugumatti Israa'el tuni diina dhala ilma namaati. Isheen jechuudha sanyii ilma namaa hunuu duguuggaa sanyii ilma namaati raawwachaa jirti. Kana addunyaan akkamitti biyya xiqqishoo kaartaa hin qabne ta'ee jechuudha kaartuma akka addunyaatti jechuudha katabattee jechuudha addunyaa keessa galtee hin qabne jechuudha uummata akkana isiin gootu kana addunyaan guutuu warri mirga namaatiif dhaabbanne jiruundi dhaabbateetuma daawwata tanaatu hedduu nu dhiba uummata Gaazaa garabbiin gartee miiree shahiidummaa keessatti agalmeessuu fi yahudaa tana jechuun uummata Israa'el tanas rabbi lafarraa haa balleessu jenna. Qilleensa isaatii fi waraana isaa kan hin beekamne kan rabbi malee namni hin beekne itti kaasee uummata kana lafarraa yaasu uummanni kun silaa mokkora ilma namaatiif uumamanii na fakkaata. Kanatti aansuudhaan kan xumura Raashiyaanis guyyaa har'aan tanaa haleellaa cimaa Yuukireen irratti raawwattee jirti. Osuma Tiraambii jechuudha manguddummaaf jidduu seenee araaraan dhukaasa dhaabuu gama lamaanii jechuudha buusuudhaaf jidduu deemaa jirutti Raashiyaan ammoo akka tasaa bilbilaan illee yeroo Puutiinii fi Tiraambii hojii haasa'an akka jechuudha nageenya waraana dhaabuu kana akka hin fudhanne himuudhaan ammas irra deebiin haleellaa itti fufaa jiraachuu dhagahameeti jira. Koncuunfaa oduu guyyaa har'aan tanaati. Oduun har'aa qabanne kana fakkaata kan biraatiin angolee deemutti sheer du'ee turuudhaan facaasaa akka isin odeessu. Oduu ammeeti oduulee dhugaa qofa tan jechuudha. Deeggarsarraayis bilisaa tan gartee miti dhugaa qofarra dhaabbattuun isin biraan gaya. Aangasuu jechuudha namoonni haaroon amma gama chaanaala keenyaa dhuftan mallattoo gurraatti harka mirgaan tuquudhaan sabskiraayib godhaadhaan maatii keenya ta'an nu dabalamaa warri jechuudha nu dabalamtanii jirtan hedduu galatoomaadha. Oduulee teenyaan gammatti jechuudha tan soba gartan yoo gartan takka bichaa nu himaadha takka illee ni jirtu dhugaa qofa isin biraan geenya akkasitti hirmaannaan keessan hedduu namatti tola hedduu nu jajjabeessaa jirtanii galatoomaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Sheer godhaatii akkasuma facaasaa waliin gayaa isiniin ja'a.